خلاص جلوة الموت قال إن شاء الله بلنا من مدة إيه كيلو في كرو أكس جوات أسيني وتقول أكس جوات أتي بريء تنقل إلا لا فين بقول أمان تنوس فلوس تقول سبريلا ما فين بقول ما تجي ما جرا يا ربي جدي رجال وصلات ما يا ربي ما ترى بقول ما نومي كتبت كيمي أكس تدار تسمي سبل ليسينا سيكلبونا تكلم كينيا تكا أموري كل كينيا جيم وين كوتي ربي سوق إنت نمري نجيب بيت أمني ربي رجال تشوف كذا نقول تين نجيب تشوف تين بيومالي يصيرون دبوا وين كوتي كرو لو أنكو خانة يبدأ غازي يبدأ تدل الحمد لله خنا أقول لكم لما تلوه تبدأ دم وافيدني إنك فنوس يعني كحاملة بربادة بنا ما حاملة كده ده تايل نوفي دبيني وهم براتي كده إذا أبولا غافركو أبولا ربي قال تيجي نبدأ يسنون نما كم براوين كابو أكسين نبرة راوتني أكسين أنا راو في كسلني نيمو أشيف نودتن نامنا نمو أشيفتو هم أشيف نجنان منو والله ولا ستجاباتو سيكوفا متين نوتس الرافني كون دمي لما كيكو فامتي ورونا جلا ساعتي غفتان ساعتين أكيد وبعد تلقى ساعتي أفوري تاني كالكوليتيني قلتني كان أفو أبشر سدوبا يرتي أكيد وبعد تكورو موتد سببا كبجما جالة تبا قبدا أكبر كاليسا سبب جالة تمتو كبجمتو كايو كيت سجالة جيسي والله يسوي لنجرا هربو تايني mana kene ke sabuna dan fifane tae olara wiya jira kenati ibra jira ande achitti ka ban sibara tan argamno ya dafi kayo le sibara jira abshir ya dini matawal qabat abshir matawal qabanna kun hamile keti hamile kenna hamile biyati jalala biyati namu to ko ega maka biyati dufe wa gudda segale kana fiu kunamma wana kan ken kabu wana oromo qaba wana ethiopia qaba wante abshir simale injira wallahi injira afane sultan hundaro sibila jirra wante fi itu yadini mo atamate samu khesale yadini mo anna bayina len kamna namu malen kamna ballina na malen kamna wanta def abshir sinjira wallahi galatomi masters ulfadu keessa wanti sirriitti namni ilaaluu qabu yoo ati mo'atte galaana diimaan akka waan nurraa fudhatanitti ilaala jedhamee dhaamsi dhaamame sun nuufis xiyyeeffannoo ta'uu danda'uu qaba. Kanaafuu hundi keessan maalummaadha waan taateef maalummaa keenyatti cichuu danda'uu qabna. Keessumaan jecha tokkoon jibba yeroo jarri ittiin nuun jedhan baay'inarra waan nuun jedhamu sana afaan Amaariffaan dubbachuu waan hin barbaanneef. Kanaaf keessumaa amma feene haa taanu jalatti waan qabnuun waan dandeenyuun bira dhaabbannee jabaannee eenyummaa geemii qofa miti kan ilaaluu sin qabdan maalummaa geemii qofa miti kan nuti ilaaluu qabnu eenyummaan namni dhaadachaa jira eenyummaan immoo kan nu dhaadachiisu maalummaa keenyaa fi gochummaa keenya nu dhaadachiisa waan ta'eef gochummaa keenya dhaadannee bira darbuu danda'uu qabna waan dandeenyuun jechuudha. Kanaaf namoonni keessa jirtanis namoonni ala jirtanis jirra jechaa jirtu akkuma jirtan Oromoon galaana eenyuun iyyuu ammaariif fixuu hin dandeenya waan ta'eef cirracha baay'ee waan ta'eef eenyu kan bira ga'uu hin dandeenya waan ta'eef jabaannee aantummaa keenya mirkaneessuu danda'uu qabna. Gochaan jechuudha. Aantummaa keenya mirkaneessuudhaaf immoo namoonni waan gootan ammumarraa ka'aati warreen koonii bitachuu barbaadan ammumarraa qophaatii sirriitti karaa ajaja sirrii ta'een karaa qindoomina sirrii ta'een wal hordomnee qindoomnee deemuu danda'uu qabna waan ta'eef ammumarraa warreen koonii bitachuu dandeessan ammumarraa koonii keessan bitadhaa qulqulleeffadhaatii warreen taap koppiliink sheeridhaan jala jirtan sagalee keessan qaradhaatii dhaggeeffachuu waraabuu sirriitti rikoordii addunyaa cabsuu qabna waan ta'eef isa kana dhaadannoo ijoollee biyya keessa jirtu sirriitti waan beekuufan jechaa jira kanan ofitti amaneen dubbadhas waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhaadannoon keenya dhaadannoo isa itti mo'annu ta'uu qaba malee isa dhaadannoo namni ittiin nu abaaru ta'uu hin qabu. Jabaannee wal cina taanee jabaannee deemuu qabna. Yoo nuti orgin hin jiraanne akkuma gaafa karraachee muka gubbaa korree ilaallu sana muka gubbaa korree ilaaluu danda'uu qabna waan ta'eef jabaadhaan sin hin jedhaa jabaadhaa walaa jabeessinu eenyummaadha ishiin kun. Eenyummaa isa dhugaa rabbiiti jechuudha. Namoota baay'ee karaa keessa ilaalaa jirra, telegiraamii keessatti argaa jirra.
Dhaadannoon isaanii dhaadannoo miti dhaadannoon keenyas immoo kanaa walitti deemuu danda'u qaba waan ta'eef jirra jedha hundi keessan iyyuu jirra waan ta'eef jechuudha. Jabaannee galgala sa'aatii keenya fayyadamnee taaptaabiin keenya yoo xiqqaate miliyoonotaan lakkaa'amee deemuu qaba. Koppiliinkii sheeriin keenya miliyoonotaan lakkaa'ee deemuu danda'u qaba. Isa kanan sinin jedha jabaadhaa walaa jabeessinu waan qabnuun abaaboon tokko gatii qabdi. Taabiin tokko gatii qabdi. Koppiliinkii sheeriin tokko gatii qabdi. Namni kamiyyuu immoo gaafa seentan gaafa piroofaayilii jala seentan nama 10,000 isaa ta'u 5,000 isaa ta'u haadi stoorii godhaa. Haadi stoorii yoo gootan namni kamiyyuu iddoo isin jirtan hordofee dhufa waan ta'eef haadi stoorii gootanii faayila keessan jala yoo geessan liivii irra iddoo isin jirtan sanatti fidaa jechuudha. Nama abbaan barbaade yoo isin hordofu mana isin jala jirtan sanatti fida waan ta'eef haadi stoorii goota akkuma mana kanatti seentaniin haadi stoorii yoo gootan eessaayyuu namoota iddoo kam jala jiru sassaabee fidaa jechuudha. Kanaaf haadi stoorii gochuun dagatiina hundi keessan iyyuu jabaadhaa guyyaa gaarii akka timoottis immoo abdiin qaba waan ta'eef jabaannee jirra wal jabeessan sinin jedha gama kootiin ergaan qabu kana akka namni nutti hin kolfine. Okay, galatoomii atillee anis yaada tokkoon qaba. Ani garuu akka kiyyatti baay'ee gammachuun qaba. Gammachuun an qabu maali? Jarri kun mubaarikiin akka kanatti akka rabbiitti sodaatanii mangistii ofii godhanii bara. Dhugaa rabbii kun jabina kee cimina kee gootummaa kee agarsiisa akka kiyyatti. Deebisee immoo Oromoon gurraa hin naffawu hin fokkoru Oromoon harkaan ijji baay'ijino ijaan ijatti waraanee agarsiisa. Uummanni kun waraanuudhaaf immoo afaan dabarfatee akka inni ta'aa jiru illee argaa jirra. Eega gaafa geemiin kun dhufee torbee ga'uuti manni hundisaa piroofaayilii mubeetiin tiiktookiin fayyaan kan mubee ta'ee jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa akka yeroo hiriirri dur Oromiyaa keessatti ba'amutti hiriira bahee tarree namee ta'aa jira. Gari baaneef iyyuu dhiifni malee inni iyyina hin agarsiifna nuti lollee dhukaafnee dhukaasisiifnee agarsiifnaadhaaf ta'aa jirra malee ijoolleen biyya Arabaa dhugaa rabbiinaaf galatoomaa jecha siniif hin qaban ijoolleen biyya Arabaa ijoolleen Itoophiyaa keessaallee akkuma kanaan saatii isaa kabajnee yeroo isaa kabajnee dura buunee nuti immoo fokkoruun hadha galgala saatii lamarraa hanga xamni kun dhumutti fokkoruun keenya jala kanaa koomentiidhaan kooppiliingii sheeriidhaan taappiidhaan wal gargaaruudhaan jirra jirtuudhaan harka እና የተከበራችሁና ተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን እኔ ሰው ሞቶ አላለቅስም። በተፈጥሮዬ ሰው ሞቶ ወዮ የሚሉትን ነገር እዚህ ወከባ ምናምን መንከባለል አይሆንልኝም። ሰው እያለ ነው ማለቅሰው ነኝ። ማንም ያቀኛል። ሰው በህይወት እያለ ነው ማለቅሰው። ሲቸገር ነው ማለቅሰው። ሲራብ ነው ማለቅሰው። ሲታመም ነው ማለቅሰው። አልቅሼ አስለቅሼ የማስረዳው። ስለዛ እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ከሞቱ በኋላ ወይኔ አፈር ልብላለህ እኔ ልሞትልህ እኔ እንደዚህ ልሆንልህ የሚባለው ነገር ቢቀር ባይነኝ። ለምን አንድ ሰው መጥቶ ተቸገርኩ ወይ ደግሞ ርቦኛል ካለ ማብላት አለብን። ጠምቶኛል ካለ ማጠጣት አለብን። አሞኛል ካለ ማሳከም አለብን። በአቅማችን ማለት ነው። ተረዳተን ሰው በመሆናችን ሰው በመሆኑ ብቻ በሃይማኖት በዘር ሳለዩ ያን ሰው ማሳከም አለብን። እያሳከምነው ከሞተ አይ ምንልበት ምክንያት የለም። ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀተል መውት ስለሆነ የትኛውም ህይወት አፈርን ስለምቀምስ ሞትን ቀማሽ ናት። ስለዛ ከሞተ በኋላ ወይኔ 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 ከማለት እንደዛ ማለት ሞታለሁ ማለት ሳይሆን በቃ ሰው ጥንካሬ ሲፈልግ ሰው ያስፈልገኛል። ዛሬ በጣም ያስፈልገኛል። ሁሉም ኢትዮጵያውያን በዘር በሃይማኖት ሳይለይ ከኔ ጋር እንዲቆም ሀገሬ ነው ወገኔ ናችሁ ከኔ ጋር እንዲቆሙ ጥሬን አስተላልፋለሁ ደጋግሜ ማለት ነው። አሁንም ያንን የቻላችሁ በጊት ካልቻላችሁ ደግሞ በታፕታፕ በኮፒሊንግ ከኔ ጋር ሆናችሁ አለንልህ እንድትሉ እንፈልጋለሁ። አጋጣሚ ሆኖ ሰው ይሳሰታል ወይ ተጣጣል ወይ ተቃይመን ወይ ሳንግባባ ቀርተን ብዙ ነገር የፈለገ ብንጣላ አሳልፈን ለሌላ ወገን እርስ በራሳችንን ሰተን ማናቀም አንሰጥም። የራሳችንን ችግር እንደራሳችን ይዘን ባንድነት በተለይ ደግሞ መሰረት መሸነፍ ማለት ኢትዮጵያ አሰብን መውሰድ ማለት ነው።
የተባለውን ቃል መልሶ እንዲውጡት ያለ ውሃ ማለት ነው ማድረግ አለብን። ይሄ ነው መልእክቴ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። Mata kenna duraan dursanii akkam sinijee namuu beekaa dhagaa bulte.